waraanni bilisummaa Oromoo waboon kaaba shaggar onodarraa keessatti diina du'aa fi madoon adabee hidhamtoota manneen hidhaa aanadarraa keessatti hidhamanii arfamaa turan ilmaan Oromoo badii tokko malee qabamanii aanadarraa magaalaa guddoo masqaleetti hidhamanii turan bilisa baasee jira. Sadaasa 13 bara 2022 guyyaa har'aan tana jechuudhaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar keessa socho'u tarkaanfii barii har'aan tana sadaasa 13 bara 2022 kaaba shaggar aanadarraa magaalaa guddoo masqaleetti cabsee seenuudhaan tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen diina du'aa fi madoon adabee guysee magaalicha keessaa baasuun meeshaalee waraanaa gosa gosaa boojiin Oromoota Oromummaadhaan yakkamanii mana hidhaa turanis mana hidhaa cabsee seenuudhaan guututti bilisa baasee jira. Tarkaanfii ilaalessaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalaa aanadarraa keessatti masqaleetti fudhate kanaan loltoota mootummaa 48 ajjeesee 20 takka madeessuudhaan akkasumas gama meeshaatiin qawwee hiikee 36 shiqaa 4 Bireelii torba rasaasa kilaashii kumtakkaa fi 486 hidhannoo guutuu rasaasa bireelii 830 takka uffata waraanaa garagaraa irraa eeguudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Oduma wal qabateen sadaasa 13 guyyaa har'aan tanaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon kahaa Wallagga ona Oomaa Hagoloo keessatti diina haleeluudhaan magaalaa Mooxee dhuunfatee jira. Waboon duula koloneeffattootaa fi baattoota sirna kolonii Oromiyaa keessaa qulqulleessuu itti fufuudhaan barii har'aan tanaa sadaasa 13 barii yaasaa saree sa'a 12 irratti godina Wallaggaa ba'aa aanaa Oomaa Hagoloo magaalaa Mooxee seenuudhaan loltoota diinaa baaruudhaan macheessee rasaasaan akaa'ee du'aa fi madoon adabuudhaan magaalaa keessaa guysee magaalaa Mooxee dhuunfatee jira. Tarkaanfii kanaan meeshaalee waraanaa kanneen garagaraa waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee jira. Hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa gandaa fi magaalaa keessatti hidhamanis bilisa baasee jira. Gama hawaasaatiin hawaasni bakka tokkotti akka walitti hin qabamne daandiitti yaa'ee akka hin dhaabbanne ajajaan waboo naannoodhaa dhaamee jira. Ajajoonni waraanaa karoora hidhannoo eeggachiisuu fi akkaataa waraanni mootummaa Maqalee itti galan irratti walii galanii jiran. Ajajoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF Naayiroobii Keeniyaatti marii taasisaa turan har'a karoora hidhannoo eeggachiisuu fi akkaataa raayyaan ittisa biyyaa Maqalee galu irratti walii galuu mootummaan Itoophiyaadhaa beeksiseeti jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baase kanaan haaluma waliigaltee Afrikaa kibbaatti waraana dhaabuudhaaf mallattaa'e irratti hundaa'uudhaan ajajoonni waraanaa olaanoo mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti guyyaa kaleessaa sadaasa 12 Naayiroobii Keeniyaatti waliigaltee irra ga'uu beeksiseeti jira. Waliigaltichi gama Itoophiyaatiin Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi gama TPLFiin ammoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa jidduutti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa bakka argamanitti mallattaa'eeti jira. Waliigalteen kun dhiyeessii deeggarsa namoomaa hin daangoofne eegumsa namoota nagaa hidhannoo eeggachiisuu fi nagaa buusuudhaaf tarkaanfii isaa olaanaa ta'uu gamtaan Afrikaa bakka bu'aa gaanfa Afrikaatti Olusegun Obasanjoo dubbatan. Waliigalteen har'a ajajoota waraanaa jidduutti mallattaa'e kunis waliigaltee Pretooriyaatti torbaaniin dura mallattaa'e hojiirra oolchuudhaaf kan daandii banuudha jedhan. Mariin ajajoota waraanaa mootummaa Itoophiyaa TPLF sadaasa 7 bara 2022 guyyoota 4 Naayiroobii Keeniyaatti gaggeeffamaa tures dheerachuudhaan sanbata kaleessaa waliigalteen xumuramuun ibsameeti jira. Waliigaltee nagaa karaa karoorfameen akka hojiirra ooluuf mootummaan hojjechaa jiraachuus ibsi kominikeeshinii baasee ibsee jira. Karoorichi itti fufinsaan hojiirra ni oolfama kan jedhu hojiirra oolmaa karoorichaatiif ammoo qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu hundinuu haaluma waliigaltichi kan isaan irraa eegamu akka ba'aniif mootummaan ni yaadachiisa jedhe ibsichi dabaluudhaan waraanni kaaba Itoophiyaa waggoottan lamaan darbeen gaggeeffamuun badii hedduu dhaqqabsiise karaa nagaatiin furuudhaaf mariin Afrikaa kibbaatti mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF jidduutti taasifameen waliigaltee irra ga'uu hordofuudhaan ajajoonni waraanaa adeemsa hojiirra oolmaa irratti kan walii galanidha. Mariin ajajoota waraanaa olaanoo garee lamaan gidduutti Naayiroobii keessatti gaggeeffamaa ture waliigaltee Pretooriyaatti mallattaa'ee adeemsa ittiin hojiirra oolchan irratti kan fuulleeffatee ture hoggaa ta'u ajajoonni waraanaa lachuutuu waliigaltee Naayiroobiitti taasisan kan mallatteessan yoo ta'u waliigaltee kanaas guutumaan guututti hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsan. Haaluma kanaan waliigalteen inni guddaan erga mallatteeffameen booda gareen lamaan sa'aatii 24 keessatti gaggeessitoonni waraanaa olaanoo haasaa akka taasisan kan ibsamee ture yoo ta'u guyyoota 5 keessatti ammoo adeemsa ittiin hidhannoo eeggachiifamu irratti mari'achuudhaaf sagantaan ba'ee ture kan Naayiroobiitti mariirra turedha. Humnoonni biyya alaatii fi kanneen raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan hin taane naannoo Tigraay keessaa baasuu fi meeshaa waraanaa gurguddoo ta'an humnoota Tigraay hiikkachiisuudhaan wal faana akka raawwatamu waliigaltee irra ga'ame. Ajajoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi kan humnoota Tigraay marii guyyoota 5 Naayiroobiitti adeemsisan hidhannoo hiikkachiisuu fi akkaataa waliigalteen Pretooriyaadhaa hojiirra oolfamu irratti taasisan waliigalteen xumuruudhaan qabxiiwwan ijoo irratti waliigalan ilaalchisuudhaan ibsa baasaniiti jiru. Waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa Pretooriyaatti sadaasa 2 bara 2022 qaamolee lamaan jidduutti mallattaa'uu hordofee hidhattoonni Tigraay guyyoota 30 keessatti hidhannoo akka hiikkatan kaa'amee ture.
Humnoonni Eertiraatii fi kan naannoo Amaaraa osoo Tigraay keessa jiranii adeemsi hidhannoo hiikkachiisuun akkamiin danda'ama gaaffiin jedhu waliigaltee Piriitooriyaatiin booda kan ka'aa turedha. Haa ta'u malee waliigalteen ajajoonni waraanaa garee lamaanii ammaan tana irra ga'an kun humnoota kanneen naannoo Tigraay keessaa baasuu fi hidhannoo hiikkachiisuun bakka tokkotti akka gaggeeffamus ifa godhaniiti jiru. Humnoonni Eertiraadhaa mootummaa federaalaa waliin hiriiruudhaan waraanicha keessatti hirmaachuun sarbamoota mirga namoomaa hedduun himatamaati jiran. Amma garuu hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa mirkaneessuudhaaf ajajoota waraanaa jidduutti mallattaa'een osoo addatti humnoota Eertiraatii fi Amaaraa hin eerin humnoonni alaatii fi kanneen raayyaa ittisa biyyaa hin taane Tigraay keessaa akka ba'anis kaa'ee jira. Waliigaltichi hojiirra oolmaa kanaas gama Itoophiyaatiin Fiild Maarshal Biraanuu Juulaatii fi gama TPLFiin ammoo Jeneraal Taaddasaa Waradaa jidduutti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa bakka argamanitti mallattaa'ee jira. Ajajoonni waraanaa lamaanis humna waraana biyyoolessaa tokkicha qabaachuu irratti waliigaluun kan irra deebiidhaan mirkaneessan yoo ta'u hojiirra oolmaan waliigaltee kanaatiif dhimmamanii akka hojjetanis himamaati jira. Kana malees qaamoleen lamaanuu wal irraa of qusachuu fi kaayyoo hojiirra oolmaa waliigaltichaa guutummaan guututti mirkaneessuudhaaf tarkaanfiiwwan barbaachisan hunda fudhachuun waliigalan. Akkaataa waliigaltichaa keewwata 6 keessatti taa'een loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuuf sadaasa 15 bara 2022 irraa kaasee guyyoota 7 keessatti ajajoonni humnoota isaaniitiif ibsanii taasisan jedhan. Gama biraatiin ammoo waliigalteen nageenya Afrikaa kibbaatti mallattaa'ullee hanga ammaatti deeggarsi namoomaa naannoo Tigraay galuu akka hin eegalin koomiin TPLF irraa ka'aati jira. Mootummaan federaalaa ammoo Tigraay keessatti iddoowwan to'annoo isaa jalatti argamanitti deeggarsa dhiyeessuudhaaf tajaajiloota bu'uuraa addaan citanii turan jalaan deebisaa jiraachuu sadaasa 10 akka himeeti jira. Ajajoota waraanaa Naayiroobitti waliin mallatteessanis dhiyeessi deeggarsa namoomaa hin daangeffamne akka jiraatuuf nageenya hojjettoota gargaarsaa mirkaneessuu fi namoota nagaa eegumsa taasisuudhaaf koree waloo hojiirra oolmaa waliigaltichaa hordofuu hundeessuudhaaf waliigalan. Deeggarsawwan hundi beekamtii fi sakatta'insa mootummaa federaalaa keessaan kan darbu yoo ta'u buufataaleen sakatta'insaa garuu lama akka ta'e eeruudhaan tokko bakka mana kuusaatii fi tokko ammoo bakka seensaa qofatti akka ta'u waliigalan. Eegumsi namoota nagaa haaluma waliigaltichaa fi yeroo mootummaa federaalaatiin humnoota nageenyaa federaalaatii fi qaamolee nageenya naannichaatiin akka ta'u kaa'ameeti jira. Akkasumas guyyaa waliigalteen kun itti mallattaa'etti koreen waloo karoora hojiirra oolmaa meeshaa waraanaa hiikkachiisuu irratti hojjetu qaamolee lamaanii fi gamtaa Afrikaa irraa ni hundeeffama. Kunis guyyaa 14 keessatti akka ta'u waliigalame. Kana malees qaamoleen lamaanuu garee hordoftootaa fi mirkaneessituu jiila olaanaa kan gamtaa Afrikaatiin durfamuun wal ta'uuf waliigalaniiti jiru. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallagga bakkoota adda addaa keessatti sababa haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufaniitiin raawwatameen tajaajilli bu'uuraalee misoomaatii fi dhaabbileen tajaajila hawaasummaa gufachuu jiraattonni komatan. Haleellaan qindaa'aan humnoota naannoo Amaaraatiin raawwatamuun godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti gaaga'ama ulfaataa hawaasaaf saaxiluu erga jalqabee bubbuleeti jira. Haleellaa kanaan lubbuun hawaasa nagaa darbuu dabalatee mancaatiin qabeenya saamichaa fi qisaasni hedduun raawwatamaa jiraachuu irra deddeebiidhaan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sababoota haleellaa kanaatiin lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'aman darbeeti jira. Haleellaa qindaa'aa hidhattoota naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufaniitiin raawwatamu kana ilaalchisee mootummaan furmaata kaa'aa hin qabu jechuudhaan jiraattonni irra deddeebiidhaan komatu. Hawaasni aanaa Amuruu Kiraamuu Abbee Dongoroo fi Jaartee Joordagaa bu'aa rakkoo isaanii himatu. Haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufanii isaan irratti raawwatamu alatti haleellaa mootummaan duratti raawwachaa jiru miidhamaa jirra jedhan. Misoomawwan bu'uuraa ibsaan neetwoorkii fi barnootni daandii gabaa fi buufataaleen fayyaa godinichatti erga guutumaan guututti addaan citanii ji'oonni 6 lakkaa'eeti jira. Sababa daandiin hin jirreef qorichootaa fi meeshaalee eegumsa fayyaa gara aanotaatii fudhachuun akka ulfaatan maddeen himaniiti jiru. Kan duraan ture hedduu waan saamamneef yaalamtoonni hedduun dhibeewwan salphoodhaan lubbuun darbaa jiraachuu eeruudhaan jiraataan magaalaa Agamsaa tokko akka jedhutti buufatni fayyaa aanaa Amuruu yaalamtoota simachuun ala tajaajila fayyisee baasuu dadhabee jira jedha. Tibba kana qofa haadholiin da'umsaaf gara dhaqan 3 lubbuun darbuu jiraataan kun himan. Hawaasni sababa haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufan kanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hedduun rakkoo keessatti kufanii jiraachuu dabalatee sababa gargaarsa argachuu dhabuutiin miidhaa keessatti kufuu himaniitti jiru. Uummanni Oromoo bal'aan sagalee akka isaaniif ta'u gaafatanii namuu kallattii isaaf danda'ameen gargaarsa nuuf haa taasisanuu jedhaniitti jiru. Buqqaatonni kumaatamaan lakkaa'aman kanneen magaalaa Shaambuu qubatanii jiran gargaarsa uumaatu hin argamne jechuudhaan komatan. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Baalee Bahaatti buqqaatonni sababa weerara daangaa fi beelaatiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anis deeggarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uu himatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa irraa sababa haleellaa humnoota naannoo Amaaraatiin hidhatanii dhufaniin buqqa'anii magaalaa Shaambuu Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu fi buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa lammiileen yeroodhaaf qubatanii jiran deeggarsi namoomaa isaan dhaqqabaa akka hin jirre himan.